وجل أساعدك. فيديو كان عندك ما تلاقي فكرة تساعدني شوية ممكن أنا أروح السجن باينة مقارد يعني باشا توقع عندي ما تروحي وين؟ نبوت أجول حدو يعني ما جاجة يدي فلوس بيسا لازم أروح وكيسا سجن. مرة برهتو سجل إيش سجل؟ طيارة؟ لا يعني يمسكون شرطة بعدين يسفرون. يا حبيبي الآن حكومة يقول لك أنت سوي سدد رسوم تأشيرة هلو. أيوة. وسوي تقدر على طول حبشة. أكو مارجات تاني متأتين تاني أنا موجودة سعودي عربية وقال إيراتي يسجل وقال إيرا يوتيسو بنتي يوم من نما يوم مشكلة قبا شين نما قرات تفي أما موبايل بركة نما هين أبو جتة يوم مارجات ستاندرد أبديتي جرتي تكيت وانا تنكو تدي galuun dhabee rakkachaan jira jettee itti himattee jechuudha yeroo itti himattu kana siifan kutaa jechaan jira dhugaa dubbachuuf waaqayyoon isaa hafiyyaa tolu nama gaarii nama baay'ee ajaa'ibaati ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa kam jirtu nagaa keessanii nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu jechaa egaa obboleessa koo nagaa isiniin gaafa hin daganne akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi waan hedduu takka namatti toluudha. Maaliif namichi kun akkuma argaa jirtan Arabaa Saawudii Arabiyaa keessa kan jiraatu yoo ta'u Habashaa baay'ee tokko Itoophiyaa baay'ee tokko jaallata jechuudha. Baay'ee tokko jaallata. So yeroo kanatti namoota baay'ee warra rakkataa gargaaruu akkasumas immoo namoota rakkatan illee waan akkasii gargaara jechuudha akkuma argaa jirtanii nama baay'ee nama gargaaruu danda'uudha. Na tikkeetti siifan kutaa galii jechaan jira qaraaman qabaa jettanii isa siifa sirreessaa jechaan jira dhugaa dubbachuuf hedduu takka gammadee foolosin godheen na deebisuu diddanii baay'ee tokkoon sin barbaada ture har'a carraa argadhee mana keessa seenee dhugaa dubbachuuf yaa'u dubartiin tun kaangidii maal godhu baay'ee takka nama ajaa'ibsiisti carraan ofii kun dhugaa dubbachuuf tarii abbaan manaatiin illee wal'isuu danda'u nama guddoodha akkuma argaa jirtanii umuriidhaan irree guddoo sin jedhamtu ግን ያው nama jabduudha mar hojii wajjiniin dammoo leexoo ofiitti namni ofiifuyyuu of dadhabeeti jira yaa ishiin immoo kanatti dadhabduu taatee hojjetaatii jirti yaa ta'u malee yeroo tokko immoo beektanii biyya ormaa keessatti gaafa lakkii waan akkanatti seenaa eriyaa biyya ormaatti hin barbaachisu sinii galee dhugaa dubbachuuf hin barbaachisu biyya ormaa keessatti eriyaa maaliif jennaan eriyaa nama hin barbaachisu biyya ofii keessatti rakkatanis maalis ta'anii biyya ofii keessatti wayya wanumtuun biyya ofii keessatti yoo kadhattarree dhugaa dubbachuu biyya ofii keessatti ni bareedda garuu biyya ormaa keessatti namni siif na hin jiru beekte kanaafuu yerattus maal taatus biyya ofii wayyaa daalachooftus maaliif haadhuma ofii wayyaa jedhu miti kanaafuu biyya ofii biyyuma ofiitii kafana ofiitii gaaddisa ofiitii kanaaf biyya ormaa omtuu garaa siif hin na'u akkuma namni sitti jabaatu akkuma dachee sitti jabaattu biyya ormaatti illee akkasuma kan siif na'u hin jiru biyya kee keessatti tarii namoota baay'ee keessaa namni tokko si gargaaruu danda'a si galee ani biyya ormaa keessarra biyya ofii wayyaa jechuu barbaaditan rakkattee isheen amma baay'ee takka rakkadhee na gargaaraa jechuun miidiyaa kana irratti ba'ee baay'ee tokko nama tokko rakkisuu wayyaa laata jettee karaa TikTokii kana dhuftee qaatan fooloosin gaafadhe naan deebisuu diddanii yaa ugaa dhuguma akkana ta'anii miidiyaa irratti ija namaa fuuldura dhaabbachuurraa dhugaa dubbachuuf waaqayyo namaa oolchu
Kubaakee jiraachuu sibi. Kubaakee waan akkanaa kun immoo yeroo baay'ee hin baay'ata. Maalitti biyya kana keessaa sirriitti seerri jaabaatti seetan biyya Dubaay kana keessatti. Ijoollee baay'een dhugaa dubbachuu fi alaa gadi baate baqa. Alaa gadi baate waan biraa. Alaa gadi baate sargeessu maal jechuu. Kan harka qabdu san dhadhaattee booda nutti deebitee na gargaaraa. Tikkeetti naa kutaa, tikkeetti wamchaa naa kutaa, biyyuma kiyyatti nagalchaa. Gisee gadi cafacaftee maal jettee sargii dikkistee aziimaa happy birthday ምናምን jettu sanii la nuuni mari'an. Ana waan jabeechuu keessaa dhugaa dubbachuuf namoota kana hunda amma boonii maal jedhanitti guyyaa takka garaan kiyya narifatee gargaareetti sin beeku hin gargaaru sammas taana. Namni nama lubbuun darbe nama dhukkubsate waan akkasiin gargaara. Nama fayyaa dhabe nama lubbuudhaan darbe biyya ormaa keessatti waan akkasii gargaara kan jedhame gargaaruun dirqama. Garuu immoo an akkaatti rakkatee ijoollee daa'ima wajjin rakkadhee gisee sanuu mari'attee hin sargeessinii maal sin jedhe ijoollee baay'een beekanii biyya Dubaay kana keessatti dhugaa dubbachuuf sargeessanii sargii godhanii maal jedhanii anuma of hin dandeenye kana an booda rakkatanii kadhata akka kadhattu sitti kadhachaa jiran namoota meeqan arge. Leeshkaa kana hunda waan qabdu walitti haadhee biyya kee keessatti sargeechitee biyya Oromoo keessatti sargeechitee an qabdu farka dhadhaattee booda eenyu abdatte. Namni dhugaa dubbachuuf seera kaatu hin jiru waan akkanaa irratti. Nama akkanaa dhugaa dubbachuuf muul itti dhiyaachuun na surura. Maaliif naa mari'atteetii miti waan kanaa gaafa eenyuutti. Anna akkasii maaliif jennaan yeroo ammaa kana waan akkanatti baay'ata baqa. Akkanatti baay'atee jennaan seera cimaa godhe namichi biyya Dubaay kana keessatti. In altii of hin dandeenye silaa yoo in altii in galti. Daa'ima meeqatu iddoo alaa iddoo bashannanaa hin jira achi keessa argama. Achi keessatti getu. Habashuma immoo daa'imti anuma habashaati jedhamte. Kanaaf dhugaa dubbachuuf seera cimaan kanaafi siniin jechuu barbaadetanii waan hundaafiyyuu maaliif isheen tun immoo maaliif akkana taate maaf kana gootii tarii dhugaadha yaa'u namni tokko yaa'u dogongoruun dhiisu isheen yaa'u waggaa dheeraa biyya ormaa keessa teessee tarii akkasitti walitti dhufanii ta'uu danda'a. Ganaa immoo ijoolleen lafumaa kaatee garuu karuma Facebook na wal bartee Itoophiyaadha wal fiddee asitti sargeechitee birrii of harkaa kan qabdu kan waggaa meeqatti qabatte mucuu goote sargii. Isaan booda gaafa qarshii sun harkaa bittinnuuftee harkaa dhumte yaa'u booda immoo daa'ima fiduu jira. Daa'imti sun waan ittiin guddattu waanuma tikkeetti bicha na gargaare waanuma akkana bicha tikkeetti takkitti narraa kaffala. Ani waanan dadhabe keessa waanuma akkanaa dhaga'uu malee waan na surure hin jiru dhugaa dubbachuuf. Annaa kana obboloota koo dhugaa dubbachuuf yeroo mara namoonni biyya Oromaa keessatti sargeessine jettanii yaaddan sinitti hafu. Waan namni hunduuyyuu sargii ta'ee du'a ta'ee biyya ofii keessatti nama fayyaa dhabe nama lubbuudhaan darbe biyya Oromaa keessatti waan akkasii gargaara kan jedhame gargaaruun dirqama. Garuu immoo an akkaatti rakkatee ijoollee daa'ima wajjin rakkadhee gisee sanuu mari'attee hin sargeessinii maal sin jedhe ijoollee baay'een beekanii biyya Dubaay kana keessatti dhugaa dubbachuuf sargeessanii sargii godhanii maal jedhanii anuma of hin dandeenye kana an booda rakkatanii kadhata akka kadhattu sitti kadhachaa jiran namoota meeqan arge. Leeshkaa kana hunda waan qabdu walitti haadhee biyya kee keessatti sargeechitee biyya Oromoo keessatti sargeechitee an qabdu farka dhadhaattee booda eenyu abdatte. Namni dhugaa dubbachuuf seera kaatu hin jiru waan akkanaa irratti. Nama akkanaa dhugaa dubbachuuf muul itti dhiyaachuun na surura. Maaliif
na mari'atteeti miti waan kana gaafa eenyutu ana akkasii maaliif jennaan yeroo amma kana waan akkanatti baay'ate baqa akkanatti baay'atee jennaan seera cimaa godhe namichi biyya Dubaay kana keessatti in altii of hin dandeenye silaa yoo in altii in galti daa'ima miiqatu iddoo ala iddoon bashannanaa hin jira achi keessa argama achi keessatti geetu habashuma immoo daa'imti anuma habashaati jedhamte kanaaf dhugaa dubbachuuf seera cimaan kanaafi siniin jechuu barbaadetanii waan hundaafiyyuu maaliif isheen tun immoo maaliif akkana taate maaf kana gootii tarii dhugaadha yaa'u namni tokko yaa'u dogongoruun dhiisuu isheen yaa'u waggaa dheeraa biyya ormaa keessa teessee tarii akkasitti walitti dhufanii ta'uu danda'a ganaa immoo ijoolleen lafumaa kaatee garuu karuma Facebook na wal bartee Itoophiyaadha wal fiddee asitti sargeechite birrii of harkaa kan qabdu kan waggaa meeqatti qabatte mucuu goote sargii isaan booda gaafa qarshii sun harkaa bitti nuuftee harkaa dhumte yaa'u booda immoo daa'im fiduu jira daa'imti sun waan ittiin guddattu waanuma xiqqeetti bicha na gargaare waanuma akkana bicha xiqqeetti takkitti narraa kaffala ai waanan dadhabe keessa waanuma akkanaa dhaga'uu malee waan na surure hin jiru dhugaa dubbachuuf annaa kana obboloota koo dhugaa dubbachuuf yeroo mara namoonni biyya ormaa keessatti sargeessina jettanii yaaddan sinittaaf waan namtun duuyyuu sargii ta'ee du'a ta'ee biyyuma ofii keessatti